waliin nyaattetti waliin dhuddetti wajjin jiraattee jechuudha. Sinii galamni kaddi maaraatii kun fuudhee hadiiqan nama gatabbo fuudheetuma nama gatabar nama illee saalfatu nama guddaa kanallee gad fuudhee nama gatabbo kasaala hin qabne kunniin asirra miidiyaa kanarra dhufamu beekaa fakkaate harakaan inni haasa'u hayyoo fakkaate haara odazii hayyummaan kan kee qilleenseen hayyummaan kan kee yoo dubartii fuutanii zibaalatti gattanii harakatan faxarina dirummaa imaaraati asirra dhuftanii ani sukkaara itti dadanfa ana garuu maallee nan goone nama hoo isin akkanatti miitan sukkaara na danfa wallahi sukkaara isin na danfa harakatu ufin jajina miidiyaa kanarra baatanii wallahi dhiira imaaraati takkaa warroota feemasoota ufin jedhu kana takkaa isiin warra bishaan afaaniin nama hin qinye warra hoo ijoolleen bilbila ijoolleen rakkattee itti barreessitu barreeffama hin laaneettu jira jechuudha. Yoo jaarsummaa namaa keessatti arbi kiji godhisi hawwi kijibi beekaa jechuun ka duraa duubaan beekaa jechuun ka gisee rakkannaa nama bira dhaabate dhugaa hayyuudha ta'ee dhugaa yookaan fakkeeffata argeeffata hin kijibina kijibdoota ofuu hin dandeettan hin kijibina hin gatinaa ilma namaa zibaalatti hin gatinaa ijoollee gadi baaftanii waan qabaatte wajjin nyaadhu yoo dhabde saba Oromooti as fidi saba Oromootitti fidi asi zibaalatti hin gatinaa ijoollee shamaraa gadi baaftanii maali isin rakkattanii hirrakkatanii isin koo maa nama gattu isin birrii jaazaa yoon qabaanne maa si haguutu sila of qaltee birrii si gooti koo egaa ati martee akka horii naggaadee irra teette hojii egaa hin galchine ati bara akka horii naggaadee maranii namarra ta'anii sotteef hin galchitu akkuma birrii irraa fudhattee mana kiraa kaffaltee san jechuudha. Fakkaattota wallaahi qabanni sibiilaa falanni dhiiraa kan bulteen jettee an dubartiin ta duruu nafsee qabdu ta akka fi akkaataa qabdu akka dhiira imaaraatii kan. Fakkaattota fakkeessatoota warra zalbaajota jechuudha. Zalbaajeffatanii miidiyaa kanarra harakaatu buqqee dhaabdanii akka boofamataa dhayanii dhaabuu malee haqqiin isin keessa hin jiru. Qototaa mi buldaa jechuudha. Hin darbinaa ijoollee hadiiqaa fiddanii. Hadiiqatti hin gatina sariin namummaa osoo qabaattanii maqaa fi maqaama eeddanii jechuudha. Hin gatina dubartiin haadhateeti obboleettii tanteeti. Biyya ormaatitti hin gatin maal beetti biyya keessa ayyuu hin galtu dubartiin hoolaadhaa bara dubartiin horiidha yoo takka hin beektu bara. Dubartii magaalaa guddoo yoo fide bar as keessaa as deebitee hin galletu jira bar maa kijibna mataa kiyyarraa jalqabee jechuudha. Maa kijibna maa jabinnati mufira nama faarsitan qoy dhiirummaan biyya kee Oromoo kunneen jechuudha maa of jala yoo nama qabattan. Yoo birrii qaban kun waamtee afaan keessa nama dhungachuu yoo birrii qaban karaa suuqii nama fiddee uffata bittisiifachuu yoo birrii ati dhabde fuutee onnoo tadiiqa fiddee sigatuu. Maa nama gattanii akkuma birrii namarraa fudhattanii sanii ofi jalatti illee nama qabdanii gisee rakkoo. Hadiiqaa eessuma isitti moo haadheesiiseetan hadiiqatti karaa makiina irra baaftanii gattaniin. Rabbiin hin sodaattu rakkoon isii qabde si gaafa diibaadha yoo qabaatte wajjin nyaadhu yoo dhabde khalaas sabatti fidi. Rabbi irraa jazaa argattan namni gaafa tokko beelahaa bira dhaabatee boru ammoo waan guddatu rabbi ammoo san caalaa isa bira dhaabataa jechuudha. Maali carramaan shamarran teennatu jechuudha. Shamarran teenna hin dhageettu gurraan hin dhageettu bara. Taan gurraan geenne ta gurraan hin dhageenye ta gurroo boruu hin beenne ta jedhanii teessaanu ta shamara Dubaay. Shamara Dubaay warra mataan qocoocaa warra sammuun qocoocaa warra aqlaanni qocoocaa warra mooyaan qocurtoota isinii bara dubartii Dubaay jechuudha. Shamara Dubaay. Isin dubartoota Dubaay wallahi billa ta mataa hin qabne ta haqlii hin qabne ta sammuu hin qabne isin jechuudha. Biyya Arabaa kana keessa isin ummanni gadaana ummanni leeziin dubartii Dubaay tana hundinuu fayyaa jirti. Marti isiitu dalagattee nyaataa. Balaan Kaatarra jira, balaan Suudi Arabiyaa jirti, balaan shismalse biyyoota adda addaarra jira. Imaaraati makana kuno. Imaaraat amma sirri faashina fidanii hadiiqa fiduu nama gatanii jalqabanii bara. Faashina fidanii bara. Faashina fidanii hadiiqa fidanii nama gatanii. Ta ulfoofte hadiiqaa fidanii. Ta baraan manaa baate ta beelofte hadiiqa gatanii. Abu Rabbi Abba Uzu Billah. Rabbi yoo nama jaalate dhiira imaaraatii harkatti illee nama salphisin jaraallee harka nama hin kennachiisin. Abibooche warri baalamoo dalagadhaa hojii keessan harka namaa hin kennina. Birrii tante muluu biyyan ergin harkatti qabadhu. 5,000 yoo biyya ergite 2,000 harkatti qabadhu. Waan galu hin beekan. Obbira waa qabadha. 2,000 harkaa qabaatte 1,500 argate 500 harka guduunfadhu. Dhoofadhu Habiibti harka qullaa hin taa'in. Hin qabu jedhiin. Birri mana jaazaa loo si gaafatan sanuma irraa dhoofadhu hin qabu jedhiin. Gaafa inni si gate mana biraa seentee jiraattaa jechuudha.
Inqabu jedin haga inni hujii si galchuuti inqabu jedin birrii ji'a tokkoo kan ibsanii achi inqabu jedin yoo dubartii aqlaaqa qabdan taate jechuudha. Waan qabdan duruyyetti gaffuutanii hargufattanii kaanii kaan kennitanii jarri gaafatu wanna takka harka qabdu qixxaa takka waan bitatu nabda. Hadiiqaa fidanii sin gatanii jechuudha. Hin kaffalinaafi. Inqabu jedin dhoffadhu abibti birrii tante dhoffadhu. Mataa saraataa kan kee keessatti ilaal. Shaantaalee kasi anusitti ma dhageeffadhu. Yooma shaantaalee kasi fattashan qabeetu mataa kee keessa ishimmaa mataa keetti keessa galchiti irra ishimadhu. Minim rakkoon jiru yoo nafa dhiqatu oo ishimattu achi keessa baafte birrii tante achuma keessa deebiftee dhixxaa jechuudha. Achuma keessatti deebifattee jechuudha. Ishimattaa jechuudha. Abbaa cabeetu ofi ogeessaa jedhan. Ofii keessanii ofitti doktora ta'e. Namni akka doktora sitti hin taane. Ofii keetii of yaali. Ofii keetii dawaa ofii kenni. Miskiina hin ta'in. Hin kolfii warra jala koltu. Kolkollee hollaa. Wuci qazee. Bayi saree. Maali kolfite dubartii? Bayi. Nama takkaan deemee jala kolfite. Hoolaadhaan. Maalitti kolfita? Ilkaan maaltu si kolfa? Maalitti kolfita? Maaltu kolfii si qabe? Maaltu si kolfe? Bar obboleettii tatteetii ta baraarraa sadduu aartu tun dhiiga keetii bar foon keetii bar bineensaa ta'uu argitee namaayyuu nyaatta bar hattoota warri nama kolfu kunni bar leebdota rahmatummaan bar onnee isin goggogee bar isin odoo rahmatummaa onnee qabaattanii namaaf rifattanii bar obboleettii tatteetii bar eessa beetti dubartiin humna qabdii mana namaa bira deemtee bultii odoo dhiira taate lukaan bakka barbaade bilbilaan abbaa barbaade haasaa lukaan deemee bira ga'ee halkan takkatti illee taatu bula bee dubartiin eessa beetti. Maal beetti dubartiin? Bineeyyiidhaan kanneen jechuudha. Sareen golfina sitti haa golfu jinniin. Gaalabboo. Kanaaf shamarran teenna deemaa dalagadha. Hojiin tuffatina. Wallaahi hin tuffatina. Wanni bade. Warri ijoolleen haftan deemaa gara hojii. Hojiin tuffatina. Obboleettiiti obboleessa deem. Atiin dhiiraallee carraati keessa jirtu quba wal qabna. Atiin dubartiillee carraa keessa jirtu quba wal qabna. Deemi habiibi hin ciisin. Deemi dalagadhu. Re'eetissi, hoolaatissi, fardatissi. Bar biyyaa namni gaafa dhufu waraqaa barreessuuf biyyaan dhufne nu hundu kennaan. Shinti beetii dhiquuf biyyaa baana of amansiifne. Harakaata hin godhina. Namni dawlaa arabaa kana dhufee tikkeettii muratee dhufee mee namni waraqaa biiroo dalagu jira. Mee namni barattanii barumsaan dhuftan jirtanii. Doktora taatanii, barsiisaa taatanii. Mee jirtanii? Hin jirtani. Shinti beetii dhiquun shinti beetii anillee atillee jijjiiramuuf of jijjiiruuf haadhaaf abbaa keenya jijjiiruuf. Ammoo asii hoo geettan muudii biraa qayyartanii jechuudha. Harakaata biraa qayyartanii jechuudha. Deemi dalagadhu. Deemi. Zarii hin qabdu obboleessa kiyya obboleettiitii keessanuu dubartiin zarii hin qabda. Zariin tantee birri haga gaafa haadhaaf abbaa kan keetiin rabbiin nagaa hansi deebisutti zariin tanteetii fi eessumni kan keetiif durbiin kan kee mallaqa kan keeti habibti saahiba biraa hin qabdu ati. Saahibummaan hin jiru. Bara saahibummaa keessa hin jirtu. Rahmatummaan haadhaaf abbaa kan kee biraa gaafa kaati biraa si biraa ka'e. Tuun qalbii teeti. Tuun hojii tanteeti. Qalbii mooftuu baattanii hin deemina. Qalbii mooftuu baattanii qalbii hiyyoomuu irra addunyaa hiyyoomuu wayya. Hiyyummaa qalbii baattanii deemina shamarran ta'in. Rabbiin qalbii nama hiyyoomsuu irra addunyaa nama hiyyoomsuu wayya. Yoo qalbii qabaatte addunyaa si dhibde sanillee ni argatta. Yoo qalbii hin qabne addunyaa qabdu sanittillee beettee hin fayyadamtu. Wallaalinnatiin si raggaxaa jechuudha. Rabbiin qalbii isinii haadachaasu. Rabbiin namummaa isinii haadha. Baataa laayyii shamarran imaaraati. Durba imaaraati. Shamarran imaaraati. Of beeka, ofiit dachaa, of laala. Of laala obboleettiiti. Ofuma keeti of tooyadhu. Arraba namaa namni maan arrabsaa hin jeen. Arraba didda bakkeessanii ka'e jijjiiramiiti. Arraba didda obboleettiiti. Ka'e deemi dalagadhu. Dhibba afurii siin jedhe bar hojiin gadaanaa riyaala dhibba afurii siin dhibba afurii argannaan gara hojii deemin tuffatini. Deem hojii si wayya. Uummanni hadiiqa si gata fide. Lakki hadiiqa na haa gatanii yoo jette xubba jedhii taa'e. Zim jedhii taa'e hadiiqa galaa lakki hadiiqa na haa fidanii namni na hatti haa kolfuu namni haadha abbaan keenya argee garaan haa badu yoo jette hadiiqa si haa gatan akka ilmoo simbiraa.
Fozia thank you. Kanaaf iddoo itti deemi dalagadhu. Tokkoffaa lammaffaa dhiira bira jaalallee kiyya dalagannee harkaa qabna hojjetan innillee hojjetata anillee hojjetadha wal bira buunee hafuura baafannee walitti deebinaa hin jedhin hin dhaqin Maammadoo birallee hafuura ho'ituu hin qabdu hafuurri kan kee jaalalleen kan kee jaarsi kan kee birri keetti habiibti abbaa beete caalti dubartiin dalagattu laal jaalalleen keetiif jaarsi kan kee birri kan keeti durbichi kee birri kan keeti abbaan fedhe an amma biyya kana keessatti nama zarii kiyadhaatu hin beeku ani san beeku inni nan beeku walin beeynu wallahi walin beeynu hagga fedhe maan ta'e mallaqa kiyya laata obbolummaaf durbummaa eessumummaa gallee biyya walitti himan bakka hujii kiyya na boonsa waan ta'eef hindee walin beeynu nama bakkeen kennina dalagadhaa deema hojjetadha eenyummaa keessanii boona dalagadhaa namni hojjetadha abbaa barbaadee lala abbaa barbaade funyaan qabdee marraata gaafa dalagattee gaafa gajjettee hojjetattee abbaa barbaade la teennatuun ammoo beerran imaaraatii tan hojii beerran imaaraatii dhageeffadha birrii diddama amma sirii faashina fidde maal gootisetan zalbaajii malaa madaamiin gisee mana itti sadaxxee natti fakkaatte faffannifte kotta bitadha jetti gadi baatee daladuu kun olaal wallaalummaa jira laal rakashummaa jira laal jasbummaa jira kotta bitadha oka wanni si irra argatu birrii diddama oka birrii 15 wanni si irra argatu hagatti batadha bar kiraan manaa achi jira nyaanni isii achi jira chaampoon mataa achi jira saamunaa achi jira maal habiibti billa alee kamee maal naggaadee maan kan sanuu nama jala hojjetti bar hin qabdu sanuu bar mana arabaa daladdee mana madaamii daladdee qaama keetii nyaattee uffattee chaampoo gaarii Sigale kumaaf 500 kan kee akka mootummaatti tana daafa kumaaf 500 kan kee ijoolleen nyaata daldu kumaaf 800 tante kumaaf 700 kan kee laa kaattu habiibti maal goota laabe maal barbaad na dubbisi hosaape har hosisan hoso wazu rabbi ajooftu tabbu beerran imaaraat wallahi beerran imaaraat tan jibbisiis qoda ay gudduuf abbu guddaa kana nagada sanu uffata sanillee dubartii aqlaa qabdu nagadula guddaan kunniin ijoollee karaa dabarsaa jechuudha birrii namaa walitti guuranii sanuu bar mallaqa namaa walitti guuratanii bar sanuyyuu birrii namaa walitti guuratanii sanuyyuu deema wayii fuuyyuu uffata gurguru wayii dhiisa ni giddiin biyya ormaa nama sirreessine habiibti gadi bayii 500 kan kee lakaadhu gaafa bulii 30 hin gammadda mee maal fidda kun maayyimii nama seetanii biyya arabaatitti bargarbaanii suuqii bitan anamma ijoollee oromoo irraan xalabu uffata odoo birri 5 hin qabaatte birraan xalabu maa ani faaraadha deemee xalabaa maal asumatti wannoon attaati suuqii dhagaa bitadhaa deema hande deemne arabarraa bitan nama suuqii deemne bitan nama maal rakkanne bar isin sanuu uffattanii ajaawaa keessan kana nu gurgurattanii bar achi galagaltii as galagaltii ballaa ijji takkaa birqii jedhanii akka nama dura uffattee hin beenne kaanillee godhattee baaf maa biyya keenya godhatanii akkasii nu gurguranii maal nu uffata godhattanii fi naggaadee gataatan naggaadee jechuun nutsinaa qabaachuu qulqullina qabaachuu ofitti dirtanii achi siixanii aadaa jirti uummatti jirti arabni nu argisiisaarti Bangaali Pakistaanii warri nagadu kun godhatee nu argisiisaara maali oromummaan tunni maayyimoota akkaataa itti fayyadamtee akkaataa gabaa ofitti oofattu hin beektu jechuudha hoolota barumsa qabdu ni barsiisee jammar naggaadonni beera nama mana dachaatanii daseera rakkiftanii kotta bitadhaan jedhan nu faaraan Hussein Abiboche nu nama barate ummata barate biyyaa baye warran baranne soba waamaatitti gurguradha malee tokkoffaa warri naggaadee asumaan dhageeffadha beerran naggaadee asumaan dhageeffadhu addaamtu tokkoffaa uffata hin godhatina namni tokko kabobaa ajaa'utu jira namni tokko jismiin ciccitutu jira qaama namaa kana waa hedduutu jira jechuudha gurgurachuu barbaada fanni silaali lakkoofsa qaba namni zaayidii ofiitiin godhata quxurii qaba kasurree godhatullee surree haga zaqqii mudhii isaatiin dubartiillee ta hojjaa gabaabtullee mudhii isiitiin ta dheertullee mudhii ofiitiin ofitti dirtee kun ola garan ilaalti kunoo kanaanillee hin jiru hin godhatti bar hadiiqaa deemtee hadiiqaa keessatti illee nu argisiifti bar achoo kaatee nu gurgurata ajooftota Hedduu sirraa bita ajaa keessa achi galagaltanii as galagaltanii ajooftota achi yoo kaatan ijoollee mana isin bira galtu fuutanii adii qaggattan jechuudha hoolota birrii 5 birrii 4 argatuu fi ati asitti ajoofta bayi dalagannu mana madaami biyyee dalagati birriin 200 birrii 20 uffata takkatti irraa argattu sitti hafu maali kun aboo beeran maa imaaraatii kun
Mi amma mi gasti nama guddaa laala mi deemaatu mi namarra uffata maal barbaadda lubbu uffanni kunillee hin jira bar sheelaan kunillee hin jira gurdiin kunillee hin jira ara dansi maayyimoota akka keessanii soqa ijoollee maayyimii ijoollee barumsa hin qabne waamaatti gurguradha xiraa keessan kan isin godhattanii garana zoortanii namatti gurgurata beedu sirraa godhata kotata wajji xiraa qaama keessanii maal isin beekna qulqullina keessan maal isin beekna hande doktora meeqatu qoricha maal beekanii nu kenna yoo jismiin nu ciccite yoo ajaan namatti tara wallahi namni bobaafa ajaa'ibu dhageeffadhaa ijoolleen maayyimoonni warri xalabattan namni bobaafa ajaa'ibu ijoolleen bobaa ajooftu ajaan namaa sitti taran yoo malqiyamaallee sirraan bahu namni bobaa hin xiroomnaan xiraan bobaafa abbada warra killamu maal afaan oromooti killaa jedhama nama bobaa jala ajaa'ibu amma faaxeen guddaa kunniin godhatee jechuudha. Biar dapat tuh. Ada sih tuh. Ingkoratina. Baya mana madami dalaga. Isi ni namni ijoolleen teenna isi laalte